Itoophiyaa keessatti bineensi bosona caala dhala namaa dhumati. Seenaan Itoophiyaa waggaa 3,000 jedhu 150 jedhu leen jira miiliyoona illee haa ta'u waggaa wal nu dhabsiiftu. Itoophiyaan agum dhalatti agumun dooftee maqaa biyya lafa gubbaan jira gaangetaa tarreetaa jecha yeroo itti fayyadamee jira. Maqaa abstract tokko jedhan tokko maqaa dubra kennanii fi Itoophiyaa garee guddaa lamlame dhanii dhaluma nama nyaachaa dhuftee jechuudha. Dhalli nama kan nyaachisaa turan qonda hooggantoota siyaasaati jechuudha. Minilik irra kaamneen beena nama gamak fixee, Haile Sillaasee fuul beena nama gamak fixee, Dargiin beena nama gamak fixee, Wayyaaneen beena waan isin tolchaa turte mootummaa bilxiginnaa ammoo waliin beenaa jechuudha. Bilxiginnaa kun ammoo saffisaan baxiraatina በፍጥነት ብዙዎቹም በመግደል ጀቴብሱን እንዴት ሞቱማ ዶክተር አብይ አህመድ በጥራት እቹኒ ነሞታ ዋይስታን ነሞት ሰሙ ቀበን እዱ ደበለቴ በሮታ ቸሳናን ካን ዮ ወልብር ቀብደላል በርሞቱማን ዶክተር አብይ አህመድ ነሚዱመት ኸወሊን ቤን ሞቱማን እንዶፈት ካን ወገሸን ከሰ ሞቱማን ዶክተር አብይ አህመድ የገንጎ ዱፌ ነመገሚ ዱሜ ዋንጀዱ አማ ጋፋ አጓራ አጋ ብልጽግናን አንጎ ጉባጅርት ጋፋ አካሲ ካሶን የስላፍቱኔ ያመሙ ጋፍ ወርቡኤ ረጋታቴኑ ዱፍቲ የቹ ረጋናሞ ጋፈስ ቀበተኒ ዱፈኒን ሱን mootummaa biyya marqoo fadon taane nulle warra rakkoo wal fakkaata keeddar bif wal fakkaatuun itti gaafatamuuf jiraachu soo gaafat qaafteef mootummaan naannoo Oromiyaa gam lamiilee isaati dhimma maal jettu mootummaan naannoo Oromiyaa qaam mootummaa Itoophiyaa keessatti qabeen waan lubbuu qaba biyyatti kee jira hundi caala rakashi lubbuu namaati jechuudha beeksisa duri TV Itoophiyaa gubbaatti beeksisan keessatti Itoophiyaa wanni siin ofiin beeksiftu keessa rikaash yesoo hayil ማስታወቂያ ከዚህ ጅራ ኢቲቪ ጉባ ላላቱሪ በረታ ጆርናሊዝም ጋፍታ ባየ ቺፕ ሌበር ፓወር ዳለማ ቢየቲን አዱኛ ጉባ ዳልነማ አሰደረከሱን ቱማቱ ፊቱ ፈቴብ ሲንጅርቱ ኢትዮጵያ ከዛት ከበጂ ዳልነማ ማኒ ኢግኖር ሞቱማና ኦሮሚያ yokan ሞቱማና ማን ተንጅር ኩነ ወራኒ ካባ ጀልቀበ ጅራ ነመገሚ ዱማት ልቡ ነሞሱኒ recognition in kan inevach warra chira dumat khamman tan demu jir khulle won wal fakata so akoli gala dangan Oromiya malif intifam no ne du dimmi danga don tane dim siyasa wante fi dim siyasa kan keessatti ammoo san maybe banani yu sensisu tan dangiretti na manani mootummaa namaan tan jiru kun sabotaayya akkasiin dalag jedhe qaamii mormuuf tokko illee hin jira sittimeen jira yes mootummaan kuni keessuma ammoo humnoota hidhatanii naannoo Amaararraa mootummaa kana wallolaa jiran ergaa san dabarsaa jiran argitaa jirtami mootummaa Amaaraa ijaaruu mootummaa Abiy fonqolchuu gaallaan ወደ ማዳጋስካር መሸኘት waan jedhu akkasii kun typically genocide labsuudha waamicha genocide akkana so mootummaan kun warri kun ajjecha raawwatanii genocide dhaaf deemaa jiru ka jedhu ragaa qabatee international community agarsiifachuudhaaf balbala banuu fi danda'amsiin jira andre danga Oromiyaatti suna do barbaachiste wallagga keessatti waggootan sadeen darban faannoon ammaan tan mootummaa walloluudii jiraanuun jedhu kun khalees waliin taanii Oromoo uumat biyyatti haadha turan kun wallaggan nama gasganii jeeftu mormilmaan Oromoo kuttee ittiin weeddifti turte lammeessoo gubbaa jira namiddaan gubdi turte walloo dargaggoot maniidhaati baaftaal suniin rashan turte booseet karrayyuu irratti waan isiin raawwatu cufu waliin been amma odeeffannoo jirtuun gareen tun lolo naannoo Amaaraa godhamuu jirgar Oromiyaa babal'achuu agarsiiftuun tokko magaalotii kaabshawaatti argaman hedduun isaanii garee tanaa weeraramu kalees dubbanne jirre odeeffannoo ammoo ba'uu jirtuun loltooti mootummaa muraasii garasitti imaluu isaaniillee dhageenya jirra hataatuuti ammoo kalees magaal mandiida jedhan seenanii baankii saamanii yakkoota gargara raawwachuu isaaniillee dhageenya jirra dheedoti akka darraa ammaan tallee haal jajjaba keessatti argamu kanumaan wal qabatee qaamoleen gargara ibsibaas yookaan yaad kennachuu irratti argamu qaamolee yaad kennan kunini qaamolee afurii khajal qaba dibilisummaa Oromoo abaa'oo lamaffaa baartii Biraanuu Naggaa Izeema Biraanuu Naggaa miseensileenis qofa hoogganaaleenis uma duriyee cufti bira baqattee hasadeessoo Ethiopia National Dialogue Commission Dialogue marii biyyoolessa khadanii khadootan dhaabanii commissionin kun yakka rakkoo gamma Itoophiyaa keessatti taate for the first time ammantan dubbatee afreessoon ammoo mootummaa karaa ministeera communication data ministeera kabbari deessaatiin deebii kennanii jiran addi bilisummaa Oromoo abaa'oon itti keenyan addi bilisummaa Oromoo abaa'oon rakkoo Itoophiyaa keessa jirtu cufaaf guutuutti itti gaafatamaa mootummaa ta'uu kaasee jira bulchiinsi sirni biltsiginnaan gosateeffachuuf uummata biyyattii waliin dha'ee lubbuu lammiilee nagaa balleessu yakkin taan hojjechuu humna uummata agarsiifachuun biyyatti goolama makee kaasuu akka malee bal'isee himatee jira
dhimma rakkoo naannoo Amaaraa kan keessa deemuu jirtu gardaanga Oromiyaa babal'attee uummata keenya rakkoo hamtuuf saaxiluu dandeetti jedhe soda qabullee ibsa jira. Kanaaf ammoo abaa'oo yaamichi jajjabaa tokko dabarsee jira. Daangaan Oromiyaa gamtaan atiiffamu waan jedha kaasee jira. Uummati Oromoo bal'aan akkasumas qabsaa'oti Oromoo tokkummaan dhaabatanii weerarii garee naannoo Amaaraatti dhuftu kun Oromiyaa akka miineef ofirraa qolachuu qabni jedhe yaamee jira. Yaamichi bareedaa wanni uummati Oromoo bal'inaan irra dubbachuu jirulleen ka ta'u qabaalleen kanaa jechuun kanaaf mata duree kan godhamne daangaan Oromiyaa gamtaan atiiffamuutiin ibsa bilisummaa Oromoo abaa'oo keessaa tokko yaamichi warra guddayaaleen kanumaan wal qabatee gaafiif deebii miidiyaalee mootummaa waliin ka godhe ministeerii koominikeeshinii mootummaa kabbadee deeksisaa waan jalqabaa izeemaa waan jalqabaa dabre ammoo marii biyyoolessaallee waan dubbat qabaa suni irratti deebi'a booda irratti. Ergaa koomishinii marii biyyaalessaatti ka darbu koomishinii marii biyyaalessaatiif waamicha godhee jira. Yeroo jalqabaatiif waamicha akkasii gochuu isaati natti fakkaata. Hagayya tokko akka lakkoofsa Itoophiyaatti yaa'ii addaa taa'een walitti bu'iinsoti biyyattii keessa jiran saffisaan haalduree tokko malee dhaabbatanii humnoonni siyaasaa garaagarummaa isaanii gara gaaddisaatti maal jedha gaaddisa gara xarapheezaatti akka fidan waamicha godhee jira. Kanaaf koomishinichi haala mijeessuudhaaf qophiidhaa ergaa jedhu dabarsee jira. Koomishiniin kun erga hundaa'ee amma waggaa tokko caalee jira. Yeroo waraanni Tigraay turedha ka hundaa'ee gaaffii hedduutti irratti ka'a koomishinii kana. Koomishiniin kun gaafatamummaan isaa itti waamni isaa mana maree bakka bu'oota uummataatii fi manni maree bakka bu'oota uummataa kun immoo mana maree bakka bu'oota uummataa paartii tokkooti jechuu dandeessa parsantii 90 meeqaa ol. Muudamni isaas itti waamni isaa waajjira ministeera muummeef haa ta'u yoo dogoggoruu baadhee kan muudamanis ministeera muummeeti. So mana marii bakka bu'oota uummataati. So koomishiniin kun koomishinii biltsiginnaati yookiin ka paartii tokkooti jedhameera deddeebiin irraa dubbatamaati ture. Paartii koomishinichi hammataa miti fakkeenyaaf amma paartilee mormitooti kan komii irratti kaasan qaamoleen garaagaraa ka fedhii siyaasa garaagaraa qaban Itoophiyaa keessatti koomishinii kana keessatti bakka bu'amanii hin jiranii akka paartiitti bakka bu'oo osoo hin taane ilaalchi yookiin tarreen siyaasaa koomishinii kana maal akka ta'e hin beeku. Itoophiyaa durii warra faarsantu achi keessatti walitti qabamee jira. Kanaaf inklusiiv miti kan jedhudha. Dhiibbaan inni godhaa jirus immoo amanummaa isaa gaaffii keessa ka galchaa jirudha. Fakkeenyaaf amma naannoo Amaaraa keessa lolli yeroo ka'udha amma marii biyyaalessaatiif kateeny waraanni ka dhaabbatu walitti dhufnee garaagarummaa siyaasaa keenya dhiphisnee gara gaaddisaatti ka dhufnu kan jedhe yeroo jalqabaatiif yoon dogoggoruu baadhe armaan dura ergaa akkanaa dabarsee hin beeku koomishinii. So walabummaan koomishinii kanaa gaaffii keessa jira. Bara darbe akka hundaa'een ji'oota muraasa keessatti sadaasa dhufuu kaase marii biyyaalessaa qopheessuudhaaf haala mijeessan jira jedhe amma sadaasi sun waggaa tokkoffaan sagaati jira. Haga yoonaatti maal dalage koomishiniin kunii kan jedhu gaafii nama baay'ee. Biltiginnaan gaafa angoo waggaa sadaffaa fixxan filannoon wayii tokkinu gaafa samma marii biyyoolessa jedhanii wamqoosan fakkaata. Jeneraalii wanni warra hojjechuu jiru munatti mul'ata. Abrahaam asirratti amma argitu waraana amma naannoo Amaaraa keessatti deemuu jira. Kan Oromiyaallee sodaa jalseenuu jirtu kanaan wal qabate qaamolee afuriitti ibsa kenne. Qaamoleen tun lamaanii tokko abaa'oo tokko ammoo paartii biltiginnaa tabii bulchitu. No, paartii biltiginnaati. Ministeera deetaa. Yaada kan lamaa yoo ilaaltu abaa'ooni rakkoo Oromiyaa dhuga lafir jirtu anilleen ittaman tanamii hedduulleen ittaman kaasee Oromiyaa keessatti rakkoon deemuu jirtu dhuga jiraachuu ibse garuu taargeetti qubeennu qabuu jirsaati ammaan tana mootummaa qabuu jiraachuu. Mootummaan ammoo gamisaatiin ministeerii deetaan kun mootummaa ofii difeend godhaa jechuudha. Rakkoon jalqabaatiyyuu tabiyyatti sadarkaa kanaan dhaqqabte mootummaan gara bal'atee paartilee siyaasaa haal jiran biyya larra galchuu sadarkaa kanaan dhaqqabee jedhetti mormataa jiru. Dirree siyaasaa bal'attee rakkoo taate. Bal'attee nami quufee burraaqee firiidamiin bilisummaan daangee dabartee tana qiyyaama dhalee waan jedhu kaasa. Laalan paartiin tun amma lol naannoo Amaaraa keessatti deemuu jira booda irratti turufa miidiyaalee maaniin cuftiin yoo Oromummaa mangist ooni jedhanii yaama warra kan lamaan abaa'ollee dabre ammoo eenyu garee biltsiginnaalee gareen tun lamaan ammoo maal abaa'oon warra kan himata warri kun ammoo abaa'oo biyya galchuutti kunkune taa'ee of difeend godhuu jira warra kan lamaan laala ammoo izeemaa fi naashinaal daayiloogi garee marii biyyoolessa walitti qabatan gareen tun lamaan izeemaan hin akka hin beekna gareen amma naashinaal daayiloogi qopheessadhanii maqaa Itoophiyaatiin dhaabattu leen hin akka taatiin beekna jechuun jaarolee bardargii Haayila Sillaasee
ta mootummaaf amanamoo taatu walitti qabanii jaarolee araara godhan achi keessa namni Oromoo katfuul beeteen ayyuun Oromoo beekaan Oromoo namni waan Oromoo dhimma garee marii biyyoolessatti bilxiginaan kuggoo sunu keessa hin jiru jechuudha gareen tun maal taate laala warra lamaanu daawwan izee maanii waraan kaab Itoophiyaa waggootaaf godhama ture addi dureen sanga baasee keessatti hirmaachee lola ture jechuudha uummata biyyattii tokko balleessuuf paartii qabsaa turte jechuudha gareen ammoo marii biyyoolessatti qopheessitanii dhaaban tun waraana gammoo Oromiyaa bakka kakkaanna magan gafite khagumuuzin nam fit khatigraay nam fit khan takkin dubban amma waraani naannoo Amaara jalqabee guyyaa 8 irratti ibsa gangabaafte jechuudha tattamaa yaamte asirrattam clearly wayi mul'achuu jira amma waan kan kaleela irra dubbanne jirra loli naannoo Amaara heddeemuu jiru sababoota isa gurguddoon sadii jenne kaamne jirra tokko akkuma khalees jenne olaantummaa barbaadu olaantummaaf loluu jira gareen Amaara eenyullee gattaatee hin jirtu kan ragaa walii yeroo dhiyeessina jirra jechuudha gadaantummaatti miidhamee jira fair distribution of resource hin arganne wadhani resource keessa tokko humni namaati dhaabbilee federaalaa ta'uu danda'a dhaabbilee magaalaa Finfinnee jiran hedduu keessatti harka olaanaa namooti carraa hojii argatanii hojjechuu jiran qabeen biyyatti harka caala abbootiin qabeenya garee Amaara tan ta'u urde deebiin dubbanne jira agartee armaan dura Oromoon taranyamaan ennaa muummichi ministeera ragaa waliin kaa'ee jira ministeerota keessa akkan Oromoon eessatti taranya jedhetti hin kaa'ee jiru nu miidiyaan gizee kum tokko irra dubbanne jira soo gareen Amaara qabsoon isiin ammaan tan godhuu jirtu kun qabsoo walqixxummaa tun taane qabsoo olaantummaa ta'uu agarsiisa tokko kan lammeessoo waligaltee naannoo Tigraay godhamtetti lafooyi fudhachuuf lolanii sun mootummaa bilxiginnaatiin waligalanii waraana seenanii mootummaan bilxiginnaa agriimantii sun eeguuf dhabuu dandeenye nuqub hin qabnu garuu agriimantiin jiraachuun beennaa jechuudha lafa walqaa'itta gadeef uumara jedhan garee Tigraay irra fudhachuuf lolanii sun milkaa'uu dhabuu taasisuu dandeenye sadeessoo hangoof loluu jira garuu ammaanumtana yoo hafuute ilaaltaate warri marii biyyoolessa jedhan kana akka fakkeenyaaf fudhachuu dandeettu warri kun akka dhaabbatee waggaa meeqa waggaa lamaaf deemu naannoo biyyattii bakka tokko nagaan qabu waraan dhaabaan jenne jechuudha olaantummaan garee tana eessa akka ta'e mul'atti garuu olaantummaa hundi caala warri qabsaa'uuf jira akkuma waliin bee olaantummaa sab tokko ijaaruu mootummaa Amaara hundeessuu sab kaanuuf jala bulchuu jedhan akka Minilik mootummaa warri barbaadu mootummaan garee tan satisfy god mootummaa akka Minilik gaafa wayi tokko kaleessa bakka wayitti arga ture protect Amaara protector jedhan maqaan inni nangootiin dhufe eegduu Amaara mootii gaallaa jedhan akkas jedhanitti barreeffame seenaan Minilik jechuun mootii Amaaraatii hojiin isa guddoon Amaar tiksu garuu uummata akka Oromoo maqaa isaaniitiin nu yaaman sun uf jalatti hacuuce bulchuu waan jedhan kaasanii jirani soo jeneraali gareen tun olaantummaa loluu jirti olaantummaan ammaan tan isiin qabdu olaantummaa sabaaf sablammoota biyyattii hamu caalaa olii jedhetti naman guutuma guutuutti yoo akka baanan kaane sooma moota ishilim egeleen biyoon kaane dhani seerii akkasii on bahin wanni warri loluuf waan jirtu natti hin fakkaatu Abrahaam yafi ergaa koomishinii marii biyyaalessaa kana qeeqaan jiru dhugaa dubbachuu namni akkasitti hubatu qaba fireemworkiin keenya koomishiniin kun Oromiyaa keessatti erga koomishiniin kun hundaa'es waraanni wal fakkaataan deemaa ture even gaafuma waraana Tigraay erga akkasiin dabarsine waraana Tigraay odoon dhaabbatiin dura dhaqan koomishiniin kun hundaa'e so gaafa naannoo Amaaraa keessaa lolli yookiin walitti bu'iinsi hammaatu mariidhaaf taa'uu qabna dhukaasii dhaabbachuu qaba mootummaan akkasumas humnooti siyaasaa garaagartee isaanii dhiphisanii gara gaaddisaatti dhufuu qabu jedhee ergaa dabarsa eessa akka jiru tarreen siyaasaa isaa eessa akka ta'e ifa jechuudha kan jechuu barbaannu kana malee ergaan inni dabarte sirrii ergaan kun yeroo hundumaa darbuutu irra ture gaafa Oromiyaa keessas waraanni ture ergaan kun darbuutu irra ture gaafa Tigraay keessatti walitti bu'iinsi yookiin lolli ture darbuutu irra ture Matakkal keessatti gaafa ummati dhumu ergaan kun darbuutu irra ture kanaaf koomishinii walabaati jechuu hin dandeenyu koomishinii garee tokkoof ogee jennee ibsuu dandeenya dheeti gara akka waliigalaatti olaantummaan ammaan tan jirtu sun waan hedduu waliin dhoofte jirti waan hedduu biyyatti keessa rakkooyyuu kadhal tokko jalqabe irratti uummati biyyatti hundi waan isa mal walqixxee argachuu dhabu kun olaantummaa miidiyaa hin qabu olaantummaa birookiraasii bakka cufatti hin qabu paartii siyaasaa keessatti olaantummaa hin qabu dabri immoo dhaabbilee bilis jedhan kanaan dhaabbatan keessa olaantummaan mul'ata akka waliigalaatti odeeffannoo keenya raabaaf godhee cufuu fi gareeni mootummaa wal loluu jirtu
miidiyaa baay'ee waan qabduuf umni miidiyaa ka qabdu bal'inaan fayyadamtee qabsaa'uu jirti odeeffannoo miidiyaalee wardee garan hedduun bahuu jiru loltoota mootummaa jijjeessu magaala hedduu qabachuu magaala finfinnee qabachuu fi imal jajjabaa jiraachuu mootummaa jilbiinfachiisuuf hojjechuu baay'ee mootummaa terrorize godhu halee galgala miidiyaa warra tokko laala ture qondaaltota mootummaa pirezidaantota naannolee fa maqaa yaamanii sosodaachisa turan waan isaan hojjettan cufa tokko federaal ta'uu dandeetta naannoo ta'uu dandeetta odeeffannoo teessan guutuu ragaa waliin finna adabora dheettatti hin sosodaachifte garee miidiyaa kanammoo hafide olaantummaa birookiraasii tajaajilu galees biyyattii jirtu waan taateef rakkoo jajjabduu dhim kanaan wal qabatee mootummaalleen waan akka dubbachuu irratti argama waajjirri biyyoolessa loltooti mootummaa dhumuu dhiyootan kaase ture amma immoo ujisa taayidileetii wal qabatee gabaas way dhiyeesse gabaas sun gubbaat mootummaan nagaa fi balbalti bana taachuu kaasee jira kaleessa akka qabattan taat yeroo gabaabduu keessatti wanni naannoo Amaaraa ta'uu jirtu in qulqulloofti jedhetti nutti mardhammu asum deebi'anii nagaaf balbalti bana nagaaf balbalti eegi bana taate torbaan tokkoof wal loluu maaliif barbaachisa loli dheerachuu qab jechuu kiyyaa miti adololatti hin seenin adonami tokko hin duun ilmi hiyyeessa duundiin maaliif nagaatti hin seenin waan jira kaasuu fedheeti raayyaan ittis biyya Itoophiyaa akkuma nana dubban dhaadachaa ture eenyullee nama mo'achuu hin danda'a waan jira kaasee jira garee ammoo humnaan biiballeessuuf dhuftu mo'achuu malee wanni biraa carraan biraa waan jiranitti hin fakkaatu dhumirratti komaandee poostiillee waan kanarra waan dubbat qaba naannoleen biyyatti kee jiran cufti guutuma guutuutti kaleessa ibsa baasan jiran naannoo Oromiyaa dabalatee bulchiinsi magaalaa Finfinneetiif naannoon Oromiyaa wardursee baasee kaan ammoo naannoleen Itoophiyaan qabdu kudhanii tokkaanu baaftee jirti waan naannoo Amaaraa dabarti ibsillee wal fakkaata barreeffamilleen tokkuma naannoon Geetaachoo Raddaatiin hoogganamtu guutuma guutuu calliftee jirti lolli naannichi keeddee olaantummaa raayyaa ittisa biyyaatiin durfama jiraachuu gabaasi ba'anii agarsiisu olaantummaa olol miidiyaatiin ammoo gareen faannoo akka jajjabaa dursaa jirti kun ammoo olaantummaa miidiyaa waan qabanii fi jedhetti namanaa odeessa kenna darbuun duratti kadaawwachuu jirtan Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii OMN kutaalee addunyaa baggar garaatti malee uummataa wal arguu jira OMN tumsuun cina dhaabbachuun koozii Oromoo yookaan dhugaa Oromootiif iddoo olaanaa qabaachuun duuna mana